Ebbi rizoortii fi ispaa kurruuftuu malkaa noonnoo mandara Afrikaatti yookaan kurruuftuu rizoortii fi ispaa Afrikaan vileejiin magaalaa Shaggar kutaa magaalaa malkaa noonnootti ijaaramee bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Dr. Tashoomii Addunyaa, hooggantoonni olaanoon naannoo fi federaalaa, keessummoonni biyya keessaa fi alaa akkasumas ambaasaaddaroonni biyyoota garaagaraa argamanitti eebbifameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa sagantaa eebba kana irratti haasawaa taasisaniin mootummaan naannoo Oromiyaa sektara tuurizimii cimsuu fi xiyyeeffannaa guddaan hojjechaa jira jedhan. Kana milkeessuufis waajjira of danda'e hundeessuun misooma tuurizimii naannichaa sochoosuun sektaricha jabeessuu, dhaabbilee misoomaa kana cimsan diriirsuu fi hooggansa cimaa kennuun hojjechaa jiraachuus dubbatanii kanaanis bu'aa gaariin argamaa jira jedhaniiru. Hundalura mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed gaggeeffamu sektaroota 5 filachuudhaan dinagdee danda'ames hojiitti kudhaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjetamaa jira. Hojii kanaan keessattuu qonna irratti, industirii irratti, albuuda irratti, dinagdee dijitaalaa akkasumas turizimii irratti hojii guddaan waggoottan darbee hojjetamee jijjiirama fiduun akka danda'amu, ce'umsa olaanaa fiduun akka danda'amu, Itoophiyaa keessatti qabeenya olaanaa uumuun akka danda'amu gochaa qabatamaadhaan mul'atee jira. Keessattuu immoo seektara turizimii irratti kanaan dura xiyyeeffannoon kennamne gaggeessummaa muummee ministeera keenyaatiin hojii hojjetamee destinaashinoonni hedduun kan itti misooman, bu'uuraalee hedduun kan itti banaman, namoonnis akka hojiitti galanii jijjiirama fidan kan itti taasifamu, carraa hedduun kan itti uumamedha waggoottan darbee. Isa kanaanis turizimiin akka seektara turizimii akka dammaqu, namoonni qooda keessatti fudhatanis akka bal'atan hojii bal'aadha kan hojjetame. Akka naannoo keenyattis keessattuu seektara kana gaggeessummaa muummee keenyaatiin akka jabaatu gochuudhaaf mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffannoo kennuudhaan waajjira kana hoogganu hundeessuudhaan dhaabbilee bu'uuraalee misoomaa kan hojjechuu danda'an hundeessuudhaan hooggansa cimaa kennuudhaan sosochii bal'aan godhamaatti kan jiru. Kanaanis jijjiirama guddaadha argaa kan jirru. Obbo Taadiyoos hojii turizimiitiin nama fakkeenya ta'aa jiranidha kan jedhan Obbo Shimallis mootummaan namoota seektara kanatti hirmaachuu barbaadanii fi hanga waggaa 5tti lafa liizirraa bilisaan waan mijeessuuf abbootiin qabeenyaa damee kana irratti hirmaachuu barbaadan carraa kana fayyadamuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Ogummaa isaa qaban tajaajila isaa keessatti hirmaatanii beekaniif hojicha utuu beekanuu humna dhabuudhaan seektaricha irratti hirmaachuu kan dadhabaniif mootummaan naannoo keenyaa seektaricha jajjabeessuudhaaf liizirraa bilis hanga waggaa 5tti paakeejii qopheessee jira. Inisheetivii addaa bocee hojiitti galee jira. Kanaaf carraa kanaan namoonni ogummaa akkasii, kaka'umsa akkasii qabdan akka qooda keessatti fudhatan asumaan isin jajjabeessuu barbaada. Seektarri kun reefu jalqabee yoo jabaannee irratti hojjenne jijjiirama guddaa akka biyya keenyaatti kan irratti fiduu dandeenyu ta'uusaa asumaan ibsuu barbaada. Galatooma. Sadarkaa pirezidaantii itti aanatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomii Addunyaa gama isaaniin magaalaan Shaggar giddu gala turizimii akka taatuu fi xiyyeeffannaa kennameen abbootiin qabeenyaa misooma turizimii irratti hirmaachuun milkaa'ina guddaa agarsiisaa jiru jedhaniiru. I can say we are more successful in achieving the principle of our city. Some of the things what we have done for the last 2 years, we try to design a spatial structural plan for our city. We have done massive agricultural development to empower our people. We have done massive development corridor that ensure the smart city principle. We have done a massive economic development. Abbaan qabeenyaa riizortichaa Obbo Taadiyoos Geetaachoo riizortiin kun sadarkaa Afrikaatti akka tajaajiluuf kan ijaarame ta'uu ibsanii tajaajilawwan akka waltajjiiwwan sadarkaa Afrikaa fi idil addunyaa cidhaa fi kanneen biroo kennas jedhaniiru. Manneen ijaaramanis karaa biyyoota Afrikaa hundaa ibsuu danda'aniin ijaaramanis jedhaniiru. Riizortiin kun aadaa biyyoota Afrikaa hundaa karaa calaqqisiisuun ijaarame jedhan abbaan qabeenyaa Obbo Taadiyoos namoota 800tiif carraa hojii uumeeraas jedhan. ኩሪፍቱ አፍሪካን ቪሌጅ ለእያንዳንዱ አፍሪካ ሀገር የራሳቸው ቪላ ሰርተን እያንዳንዱ ሩም 163 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ በአይነቱ የመጀመሪያ እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር አምባሳደሮች ባለቤት ሆነው ሪበን የሚቆርጡበት እና ለመዲና ለኢትዮጵያችን የአፍሪካን ፖለቲካል ካፒታል እንደመሆኗ መጠን ለዛ በሚመጥን መልኩ ሰርተን አቀርበናል።
የተለያዩ ሰርቪሶችን እንሰጣለን። እዚህ የተቀመጥንበት አዳራሽ የሬስቶራንት የአፍሪካን ሬስቶራንት ነው። በየሁለት ወሩ የተለያዩ ሼፎች ከዲፍረንት አፍሪካ ሀገር እያመጣን እናስተናግዳለን። ኢንተርናሽናል ሬስቶራንት በሚቀጥለው ቦታ አለን። ኢንተርናሽናል የሆነ ሎቢ አለን። 9 ኮንፈረንስ ሴንተር አለን። መልቲፕል ትልልቅ የሰርግ አዳራሽ አለን። 1500 ኦፕን ኤር ኮክቴል ፓርቲ መደረግ የሚችልበትና 1250 ሲቲንግ ካፓሲቲ ያለው የዌዲንግ ቬኒው 180 ዲግሪ አዲስ አበባን ሙሉ ለሙሉ እያየ የሚታይበት ይሆናል። በአይነቱም በስፋቱም በደረጃውም ለመጀመሪያ ጊዜ ሸገር ላይ በመስራታችን በጣም ደስተኞች ነን። ሰርቪሳችን ፉል ስፓ አለው። ስፓችን 5 የወንድ መሳጅ ሩም፣ 5 ሞሮኮን ባዝ፣ ስቲም ድራይ ሳውና ያካትታል። ፕላስ ሪፍሌክሶሎጂ፣ ፌሻል and all services ለወንድም ለሴንትም ፉሊ ኢኩፕድ የሆነ ጂም አለን። በጣም ትልቅ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ የሆነ ኢንዶር ሂትድ ስዊሚንግ ፑል አለን እና ማንኛቸውንም ሰው ከየትም ዓለም ቢመጣ ማስተናገድ የምንችልበት ፕሮፐርቲ ሰርተናል።